Haaya akkam jirtu barnoota guyyaa har'aan tanaa keessatti akkamitti sooshaal miidiyaa keenya kan garaagaraa YouTube jala kaayannaa fakkeenyaaf akka TikTok kan akka Facebookaatii fi Telegram chaanaalii hundumaa'u liinkii isaatii fi footoo isaa waliin akkamitti YouTube keenya jala kaayannaa akkasumas ammalees akkamitti TikTok keenya jala sooshaal miidiyaa garaagaraa kan akka iimeeliitii fi kan akka lakkoofsa barreessuun odoo hin dararre gama jalaatti akkuma namni tuqee lakkoofsa keenya keessa seenee teekstiin erguu danda'u akkasuma ammas nuuf dawwaluu danda'u akkamitti goona akkasuma ammas akkamitti TikTokii keenya karaa biizinesaatti qayyarra barnoota guyyaa har'aan tanaa keessatti waa hedduu takkaan isinii qabadhee dhufe egaa amma kaduree irraa eegallu akkamitti sooshaal miidiyaa garaagaraa akka TikTokii fi akka Telegram chaanaalii fi Facebookii akkamitti YouTube jala kaayannaa kanarraa eegallaa achiin booda immoo akkamitti TikTok keenya karaa biizinesaa deeffannee iimeelaa fi weebsaayitii akkasuma lakkoofsa keenya TikTokii jala kaayannaa akkasuma adrees waliin egaa barnoota guyyaa har'aan tanaa keessatti kana isinii qabadhee waan hin dhufee jiru viidiyoo kana laayik godhuudhaan jalqaba. Okay gama linkii miidiyaa keenya hunda ol qabsiisuudhaaf Google Chrome bilbila keenya irra ni jira. Google Chrome irra seenneetuma bakka search irratti youtube.com jennee barreessina. Yookaan ammoo yeroo dheeraaf yoo YouTube fayyadamaa turre profaayilii YouTube jala irratti nu ba'a achirratti yoo eegas booda immoo wanta akka mirkaneeffachuu qabna. Sarara sadan gama gubbaa irra tuquudhaan desktop saayitii irra akka jiru ilaaluu qabna jechuudha. Akka koompitaraatti akka nuuf mul'isu desktop saayitii irra godhachuu qabna yookaan YouTube studio keessa nu galchuu hin danda'u waan ta'eef achiin booda profaayila keenya irra tuuneeti YouTube studio bakkeetti tona irra qabnee open in new tab in group bakkeetti tona irra tuuna egaa asitti amma yeroo irra tuunu mallattoo YouTube takka profaayilii YouTube jalatti diimeessee nu baasa achiin booda gaa anamma akka haala argaa jettan kanaan profaayilii hedduu na baasee jira maaliif jennaan yeroo hedduu waan hin fayyadameef profaayiluma tokko kan inni amma nu baasee irra tuquudhaan mallattoo qalamaa jala kanarra ni jirti so mallattoo qalamaa irra yeroo tuunu amma gaa linkii irra kaayachuu deemna waan taateef mallattoo qalamaa irra yeroo tuunu achiin booda xiqqisha yeroo harkisuudhaan add linkii bakkeettuutu jira add linkii bakkeettu tanarra yeroo tuunu linkii itti galfadhu jaa so linkii tana Facebook irraa yoo galle hedduu takka bareedaadha bakka linkii tanarratti amma dura Facebook jennee barreessina akka inni profaayila Facebook waliin kaa'uuf jechuudha achiin booda asitti URL barbaada takka linkii barbaada jechuudha so linkii sana isaa fidannaa naavigaatii irra tuuneetuma irraa ba'uudhaan Facebook keessa seennee linkii Facebook keenyaa koopii godhannee fidachuu qabna egaa linkii san koopii godhachuudhaaf Facebook keessa seenneetuma profaayila keenya irra tuuna achiin booda gaa sarara sadan gama jalaa kan bakka fooloon irra kaayatan kanarra tuuneetuma irra gadi deemnee share profile bakkeetti tanarra tuuna bakka mallattoon shareetiin ni jirti mallattoo shareetii tanarra yeroo tuune waa hedduu asitti nu baasaa tana hundarraa amma nuti koopii linkii bakkeettu tanarra tuuneeti linkii teenya koopii godhanna erga linkii koopii godhanne booda akka linkii jala koopii godhanne asitti nu hima achiin booda Google Chrome keessa seenneeti bakka URL eetu sanatti linkii teenya itti galchina so linkii barreessuun hedduu tokko ulfaataadha linkii irra gadi qabneetuma mallattoo peestii tanarra yeroo tuunu linkii nurraa ni fudhata jechuudha achiin booda gaa mallattoon paablishii gama gubbaa sanitti addaatee nuuf baati eega linkii itti galchine booda yoo linkii itti hin galchine nuuf hin baatu mallattoo paablishii irra tuune akka Facebookiin keenya description boxii YouTube keenya jala jiru ilaallachuu qabna jechuudha so amma irraa bahuudhaan YouTube keessa seenneeti mirkaneeffanna jechuudha akka inni fi linkiin keenya achi jala jiru amma YouTube keessa seennee bakka profaayila keenya irra tuuna eegasiin booda gaa profaayilii keenya irra tuune ilaaluu ni dandeenya yoommoo iimeeliin YouTube asirra hin jiraanne irratti qayyaruu yookaan ammoo iimeeluma biraatiin maqaa keenya barreessine akka linkiin jirtu ni ilaalla moo bakkeetu tanarra tuuna egaa description haala kana yoo barreessitanii jiraatan jala irratti isinii fida barreessin ammoo gubbuma irratti isinii fida achiin booda gaa linkis jee Facebook jee linkii Facebook keessanii isinii fida namni as jalaan seene Facebook keessan follow isinii godhuu ni danda'a egaa amma kanatti aanu Telegram keenya Facebook aansine yoo haanne hedduu bareedaadha yoo Telegram chaanaalii hin qabaannes rakkoo hin qabu dhiisuu ni dandeessanii egaa Telegram chaanaalii karaa sirrii ta'e wareewwan banachuu barbaadan koomentii jala naa kaayaan immoo Telegrama karaa sirrii ta'een akka itti banatan isinitti agarsiisa so ammallee add linkii bakkeettu tanarra tuuneetuma Telegram jenneetti barreessina erga Telegram jenneetti barreessine booda linkii asin nurraa barbaada waan ta'eef linkii Telegrama hin qabnu achiin booda Telegramii keenya keessani seenna warreewwan gaa Telegramii chaanaalii qabdan jechuudha so Telegram chaanaalii keessa yeroo seennu asirraa amma Telegram chaanaalii keenya ilaaluu qabna so yeroo ichi keessa seennu gaa egaa Telegram chaanaalii maallaqa illee ni kafalaa yoo banattan hedduu takka bareedaadha akkasuma waa hedduu YouTube irratti kan dhorkaa Telegram irratti dhorkaa miti waan barbaadan Telegram irratti gadhiisuu dandeessanii copyright free waan ta'eef achiin booda profaayiluma keenya irra tuuneeti achiin booda mallattoo qalamaa tanarra tuuna ergasiin booda gaa chaanaal siitingii irra tuuneetuma gad deemne invite tanarra tuuna
achiin booda linkii teenya asirraa koopii ni godhanna. Erga koopii godhanneen booda bakka URL galchuu qabna waan ta'eef Google Chrome keessatti deebineetuma bakka URL takka linkii nurraa barbaadu tana irra gadi qabnee paste irratti goona. Erga paste irratti goonee booda humna haala kanaan erga paste irratti goonee booda mallattoo publish gubbaa sanitti nuuf fida. Yeroo inni gubbaa sanitti nuuf fidu mallattoo publish irratti tuineetuma kana bira dabarfanna. Egaa kanatti aansee ammas linkii TikTokii keenya jala kaa'achuu qabna. Egaa linkii TikTokaa jala kaa'annes hedduu takka bareedaadha. Miidiyaa keenya hunda walirratti hidhachuun nuuf hedduu takka barbaachisaadha. YouTube keenya keessatti deebineeti bakka profaayilaa irratti tuine achiin booda more bakkeetu irra tuineetuma akkanii fi linkiin telegiraamii as jalatti jiru ilaaluu qabna. As gisee seennee linkii Facebookaa jalatti telegiraamiitii jira. Amma fakkeenyaaf telegiraamii irra yeroo tuinu mallattoo telegiraamii naaf fida. Amma telegiraamii lamaan fayyadama waan ta'eef tokkorra gadduuqeetiin seenaa. Achiin booda gara chaanalee kiyyaa isin geessaa. Egaa chaanalee kanarraayis waa hedduu takka argachuu waan dandeessaniif chaanalee kana subscribe godhuudhaan waa YouTube irratti maxxanfamne asirraa argachuu ni dandeessanii. Amma linkii maaliitiin noofa? Linkii TikTokaatiin noofa. So linkii TikTokaatis add linkii bakkeetu tanarra tuine dura TikTok jennee asirratti barreessuu nu barbaachisa. So amma add linkii bakkeetu tanarra tuina. Achiin booda asirratti TikTok jennee tuma barreessina. Ergasiin booda erga TikTok jennee barreessineen booda linkii TikTok asii galchuu nu barbaachisa waan ta'eef naavigaatii irra tuinee tuma irraa boodaan TikTokii keessa seennee linkii TikTokii fidachuu qabna. So amma TikTokii keenya keessa seennee tuma mallattoo profaayilaa tan profaayilii keenya jala seennee follow ittiin ilaallannu irra tuina. Mallattoon sheerii gama gubbaa kanatti ni argamti. TikTokii erga seenneen booda mallattoo sheerii tanarra tuinee tuma copy linkii bakkeetu tanarra tuina. Linkii copy godhachuu barbaanna waan ta'eef copy linkii irra yeroo tuinu akka copy godhannee achi gubbatti nuuf fida. Achiin booda irraa baana mallattoo naavigaatii tuquudhaan irraa baanee achiin booda Google Chrome keessatti deebinee linkii TikTokii kana irra gadi qabnee paste irratti goona. Yoo paste godhuu baannes gama gubbaatti nuuf fida. Irra gad tuquumaan erga linkii kana itti galchine so publish irra tuine itti galfannaa jechuu amma haala argaa jirtan kanaan itti galfannee jirra. Irraa baanee YouTube keenya keessa seennee mirkaneeffachuu qabna akka TikTokiin as jalatti galee jechuudha. So YouTube keenya jala seenneetuma amma yoo kanatti seennee TikTokiin nuuf hin fidu. Achiin booda irraa deebineetuma more irra tuine description keenya jala yeroo seennu TikTok ji'a asitti mallattoo profaayilaa TikTokiitii fi linkii TikTokii asitti nu galcha. So amma maaltu nu hafa? YouTubea finnee jirra. Ammas TikTokii keenya jala waa hedduu takka jechuudha. Emailaa fi TikTokii keenya wal qabsiisuu akka namni emaila keenya nu dubbisu. Lammaffaa immoo lakkoofsa bilbilaa keenya barreeffamaan odoo hin taane akkanii fi namni hin dararamne barreeffama ilaalee lakkoofsa keenya qabachuuf jala seeneetuma akka lakkoofsa keenya argachuu danda'u godhuu qabna. Achiin booda immoo telegiraamii fi TikTokii wal qabsiisuudha. Amma edit profile irra tuineetuma bakka linkiis jettu tanarra tuina. Bakka xiyyeessiniitti qabu tanarra tuitanii telegiraama achumaan koppii godhattanii si galfattanii bakka website jettu irratti. Egaa amma YouTube fi wanta wal qabsiisuudhaaf linkii bakka YouTube tanarra tuina. Achiin booda emailii nu filachisa. So emailii YouTube keenya irratti baname irratti tuquudhaan mallattoo continue tanarra tuina. Egaa amma haala argaa jirtanii YouTube keenya asitti galee barreeffamaan asitti nu mul'ata. Amma Instagram yoo itti galfachuu barbaanne yoo qabaanne Instagram yoo itti galfanne akka bareedaadha. So amma haala argaa jirtaniin reefuun tana Telegram bichaatu as jala jira ture. Amma waan morjeetii Telegram gubbaarratti baasee linkii YouTube kiyyaattis jala irratti baasa. So amma maaltu nu hafa? Emailii itti galfachuun nu hafa. So emailii itti galfachuufis sarara sadan gama gubbaa kanarra tuineetuma setting in the private bakkeetu tanarra gad deemnee tuina. So setting in the private bakkeetu yeroo tuinetti akawanti bakkeetu irra tuina. Erga akawanti irra tuine booda switch to personal akawanti bakkeetu tanarra tuina. Achiin booda yoonii fi karaa dura ol qabaatee jiraate akkanatti nu fida. Erga keessa seenneen booda kana next jenneetuma waan inni nutti fidu hunda waan biraa waan nu filachiifneef next jenneetuma bira dabarfanna. Achiin booda waan TikTokii keenya irratti dalaguu barbaannu irratti filachuu qabna. So amma gaddeemtanii yoo ozerii filattan hedduu takka bareedaadha. Guutuu daleeneettaniin hedduu takka bareedaadha. So asirraa akawantii teessan karaa biizinesaa qayyarachuudhaaf irra gaddeemtaniituma ozerii irra yoo tuuttan hedduu bareedaadha. Yookaan ammoo wanta daleeda yoo qabaattan koomedii fi waa hedduu asitti baasa. So takka keessaanii filattanii ammaan ozeriin barbaada waan hin guutuu geetumaan ozerii irra tuqadha. Achiin booda emailii kee asitti galchi jaha. So skip jettanii bira dabarfachuu ni dandeessanii. Amma emailii asitti galchuu qabna. So emailii keessan akkuma emailii keessan likichi asitti galchuu qabdanii eega likii galchitaniin booda mallattoo X tara takka yoo qabaattan emailiin isinitti dimeessa. Maaliif jennaan qubeen jidduu hin jiru waan ta'eef mallattoo X tara takka eega emailii guutan booda yoo isinitti dimeesse X tuutan achiin booda next irra tuutaniituma you are all set yeroo inni jee
akkana mallattoo raayit isinii baasee neekistii irra tuutanii bira dabarfattanii amma haala argaa jirtan waa hedduu takka asitti nu baasa. So as keessaayis wanta sirreeffatamuu jira. So san barnoota itti aanu irratti isinii qabaddeetiin dhufa. Egaa barnoonni TikTokiin dhumu waa hedduu takka barnoota dhufu irratti isinii qabadee dhufa. Amma iimeeliin keenya as jalatti galee jira. Maaltu nu hafa? Lakkoofsa bilbilaa as jalatti galchuu akkasuma ammas adreesii bakka jiraannu yoo galchines bareedaadha. So amma lakkoofsa bilbilaa galchuudhaaf bakka mallattoo profile ID jettan irra tuuneetuma achiin booda bakkaan xiyyeesni qabu tan irra tuutanii account number takka phone number keessan asitti galchuu qabdanii. So gama gubbaa irratti biyya filattanii bakka mallattoo selectii xiyya xiqqaa jiru kanatti dura biyya yoo filattan hedduu bareedaadha. So amma bakka tan irra tuuneetuma Itoophiyaa asirratti bakka search irratti Itoophiyaa barreessina barbaaduun nuuf dararuu Itoophiyaa jenneetuma asirratti barreessina. Erga Itoophiyaa jennee barreessine booda gaa Itoophiyaan nu dhufti lakkoofsi Itoophiyaa 2 takka irraa eegalanatti fakkaata. 9 irraa eegaltanii lakkoofsa keessan itti guutattanii so yoo biyya biraa jiraatanis godhachuu dandeessanii amma gaa teekistii fi voice jeefida kana lamaayyoo irra godhatanis bareedaadha. Yookaan ammoo teekistii bichaa isin erga yoo barbaadanii godhatanii achiin booda adreesii irra tuuneetii biyya barbaanne filachuu dandeenya. So amma bakkuma takka filadhee isinitti agarsiisu. Addis Ababaa teetu tanarraan filadhaa tanuma dura irratti filadhee naavigaatii gama gubbaarra jiru kana tuuneetii irraa baana. Achiin booda yeroon iftar takka gad darbine ilaallu iimeeliinii fi lakkoofsi bilbilaatii fi adreesiin keenya jalatti qabamee jira. So namni nu dubbisuu barbaadu iimeelii yoo nu dubbisuu barbaade iimeelii yeroo tuqee waan fadhe asitti nu barreessee gama teekistiitiin ergaan san nu bira ni geessi. Yoo ni ammoo karaa lakkoofsaatiin nu dubbisuu barbaade amma lakkoofsi asirratti karaa lamaa jira akka teekistiidha. Kaan ammoo lakkoofsa bilbilaati. Lakkoofsa lama galchuu dandeessan odoo hin taane lakkoofsa keessan yoo meeseejii bichaa barbaadan meeseejii bichaaf banu yoo immoo meeseejii fi bilbilaaf barbaadan lamaaniif banuu ni dandeessanii. Amma lamaaniif baneetiin jira garuu lakkoofsi kiyya meeseejii fi bilbilaaf isin dalagu WhatsApp fi Telegiraamii fi kan kana fakkaataniif dalaga. Achiin booda gaa yoonii fi bilbilaaf taate akkanatti asitti nu baasa. So karaa salphaa kanaan oduunii fi baa'oo jalatti barreessinee if hin dararre lakkoofsa keenya asirratti godhachuu dandeenya. Amma gaa adreesii keenyaas bakka nuti jiru nama ilaaluudhaaf adrees bakka itti irra tuqeetuma maappii keessa seenee ilaaluu ni danda'a. Egaa obboleewwan viidiyoon har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata. Wareewwan chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana subscribe godhuudhaan akkasuma immoo viidiyoon guyyoo isinitti tolee viidiyoo kana like gootanii waa hedduu asirraa barachuu ni dandeessanii. Liinkii kana qofa odoo hin taane liinkii akkaataa Facebook jalatti kaataniis ni jetti. So sayyoo barbaadan barnoota itti aanu irratti karaa salphaa taheen daqiiqaa muraasa keessatti isinii qabaddeetiin dhufaa. Egaa viidiyoon kun har'aaf dheerachuu danda'a maaliif jennaan liinkii lama jala keenya waan ta'eef viidiyoo itti aanu irratti immoo yoo barbaadan akkaataa Facebookii fi YouTube TikTokii akkasuma Telegiraamii Facebookii walitti hidhuu dandeessan isinii qabaddeetiin dhufa. Waan nu daawwattaniif galatooma.